بسم الله الحمد لله رب العالمين ولكننا الرامبودا كنو لما كنا من يكون لما كرر بكيسة ماما توري سبوما يكسب بالمجموعة ويتي بالليل ماما توري الرامبودا الحمد لله كنو أكثر كون كمان كنا أدان بانو اسم بكابونة جيجا جماعة مهاجر والأنصار فاونديشن بكابونة أكثر دول كمان نجيجولا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أقول أنا لجماعة المهاجرين والأنصار ربي سبحانه وتعالى أكجدوا ورا تولتو دلقي جرود دنيا كيستي تولنة تساني فجرا قند آخرة كيست اللي تولنا تساني بجرا قند آخرات الرجال رجاء ربي سبحانه وتعالى. أما اللي رسولك إن عليه الصلاة والسلام كم جدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ربي سببكيت نما تكوك أجيل شتو قال ديمتو قلتي صدقته رسنت الرجال كناف جماعة مهاجرة والأنصار إدو كانت مدرسة إجارة راف كايفتني جران جتشادا tokko kutaa tokko haga jahaatitti. Kanaaf iddoo madaarisaa kuni iddoo bu'aa qabu, iddoo hawaasni islaamaa itti guddatu, iddoo namni biyya ijaaru, biyya guddisu itti guddatu, bakkee daa'imman islaamaa amma hin argitani. Iddoon kun manni amma jarri keessa qaraan kun ijoolleen daa'imman dhaabatan kun manni kun jigaa jira. Qorqorroon isaa ka waggaa dheeraa waggaa 100 waggaa 80 90 fakkaata jigaa jira jechaadha. Kanaaf ummanni islaamaa ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin akkanatti dhufanii qophaa'anii nu eeganii akka haadha ismun waafaqa almusamma maqaan kuni maqaa waamamaan kuni maqaan keessan kun maqaa kanaa walgale akka muhaajiraaf ansaaraatitti dhufanii ummanni kun qophaa'ee jam'aan talabaa ka intalaallee ka dhiiraallee kun akkana qophaa'anii nu simatan jecha akkuma muhaajiraaf ansaarri gaafa sahaabaan rasuulaa makkarraa madiinatti hijiraa bayan warri ansaaraa warri madiinaa بدأت يعني ورد رجودانك أك حمزة بن عبد المطلب فا الدون إسانية أني دكيسا كيست رسول ربي سمة طلع البدر علينا من ثنية الوداع يكم إنسان جلسان أمني كنت فيه نسيمة جرجت شارع مال مللس كوني جلال الدين الرقبا جلال الإسلام ما الرقبا مللس جتشا نمني من قدون شبابني وفي أست نسيمة تنجرة كناف جماعة مهاجرة في أنصارا ربي تهيري كان سني كني هيري تنا ربي تسني أنجس نومني مرت هيري تنا أرجعتو إيه ربي هيري تنا ربي سني كني أمو إدو كنا قدين أرسي لتا مقالة شاشمني الراكاني نوتي قدين أرسي مقالة تهدو چينه وأجي هدو دبريني لقى هدو چينه أنا مونسا رفني أنا مونسا كيسا مقالة كانشرة تجدمت لفتي سيتو فقوجت شادا bu'aaca'ii kana dhufneetiniin as geenneetiniin jirra. Kanaaf rabbitu hiree kana isinii qaddaree rabbitu hiree isinii murteessee khayrii dalaguun waa assasuun waa bu'uura godhanii waa ijaaruun kun khayrii guddoodha. Khayrii rabbi isinii fedhe kana ta rabbi isinii anjesse kana nullee du'aa'iin isin bira dhaabanna halkanii guyyaa keessatti isin hin dagannu. Yeroo ammaa keessatti wanni barbaachisu inumaayi wanni isin kaayyeffattan kun wallaahi billaahi waan guddaa waan khayrii guddaadha. ربي إسن هاجر جارو ربي ولي إسن بره هاجراتو وهند كيست وان إسن كاي فتن على منت جرو كيسن درادو بكيس ربي هاتولشو
muraada keessa rabbi haa guutu du'aa'ii sirritti isin hin dagannu nullee waan kana keessa qooda kana keessa oolla jennee achi kanee dhufne kanaaf itti jabaadha halkanii guyyaa hin jedhina ijoolleen islaamaa tun daa'imman namni hagana baay'atu kana dhiisaati namni kudhayyoo keessatti barateetiin hin jedhe ilaa qiyaamis sa'aatti sadaqaan tun isinii yaati sadaqaa jaariyaata jedhamtu sun rasuuli rabbii jedhan sun alayhi salaatu wassalaam tana jechaadha idaa maata ibnu aadam inqata'a amalu illaa min thalaatha ilmi aadam yoo du'e dalaggaan isaa jalaa citti waa sadii malee jedhan sadaqatin jaariyaa jedhan san keessa inni dursaan sadaqaa namaa yaatu ka binaa ilmasaajid akka masaajida ijaaruu wa binaa ilmadaaris akka madrasaa ijaaruu wa hafri al-aabaar bi'irii akka qotuu mu'assasaata garagaraa ijaaruu kanatu sadaqaa jaariyaa jedhama ilma gaarii diinii barsiifatu ilmaan tun teessani lammii keessani saba keessani ibiddallee ofirraa dhaamsanii ollatti dabran jedhan ijoolleen tun nafa keessanii ijoollee islaamaatii lammii kenna kanaaf karaa khayrii irra jirtanii itti jabaadhaa ummanni islaamaallee warri as dhufe kun warri as jiran kun du'aa'ii isiniin dagatanii du'aa'ii isinii godhanii nullee du'aa'ii isinii goonaa ammallee manguddoonni nam lama sadi du'aa'ii isinii haa godhanii itti jabaadhaa du'aa'ii isiniin dagannu isiniin jedha haadaa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi jazakumullahu khairan rabbi isaan irraa haa jaalatu isaan kadhaamsa isinii dhaaman du'aa'ii isaanii jabeessa amiin jedha sababni isaallee reef hajjii irraa bu'an hajjii irraa reef bu'an waan ta'eef du'aa'iin nama qulqullatee achii dhufu rabbiin irraa hawwaata kanaaf jabaadha isiniin jenna tun wanti hafte teessan guyyaa bareedaa kan akkanatti namoota kanneen nu ergitanii asitti nu argamanii rakkoo keenya kan rakkoo gadi fageenya rakkoo hammaataa qabnu kan dhufanii nu ilaaluun isaanii maqaan kiyya Hussein Jaanoo jedhama. Ani amma guyyaa kana wanti ibsuu barbaadu asitti namoota kanneen nu ergitanii namoonni kunneen illee asitti nu argamanii rakkoo keenya kana rakkoo musliimummaa kana kan arguu keessanii alhamdulillah jedha rabbiin sirraa haa jaalatu. Ani wanti guddaan wanti baay'ee ibsullee hin qabu wanti ibsoo jiraat masjida kana akkuma mana keessaa dubbatamaa ture masjidni kun dura ummatni isaa haganan ture ummatni isaa gara dheeraa ture yeroo bubbee qaxat jedhee gadi siiqee aga nurratti jiguu ga'e rabbiin nu kadhatee olumaan nu keessa jiru rabbiin nu kadhatee yeroo hunda rakkoo gargaraa yoo ta'u sodaata akkasii jiraataa turre garuu qaama biroo argachuu waan hin dandeenyeef rakkoo biraallee argachuu waan hin dandeenyeef hirmaannaa keenyaa walitti deemnee sababa maaliitiif ijaarsi isaa durumaayyuu rakkoo qaba. Ijaarsa qofallee odoo hin taane hin dulloomillee. Baajata biraa immoo uummanni naannoo kana jiru uummata kiristaanaa qofa uummata pheenxeeti kana homaa magaalaa kana marsanii jiranii uummanni kunniin deebi'ee ittiin ijaarachuu humna keenya hin dadhabne. Amma bara kana socho'aa turre akka qarshii 150 takka walitti qoonyee ijaarachuu dadhabne haga ammaa keessa sochii akkasii wal keessa deemaa jirra. Ijoollee teenya didiqqoo ammoo maal godhaa jiranii pheenxeen akkuma beekamu naannoo kana sirba addeema. Sirbaa magaalaa kana keessa deema. Ijoolleen harkaa guuranii kaan yoo deebisanii namoota gargaaroo yoo deebisan rakkoo adda addaa nu qunname lullee akkasumatti dawaa iddoo gargaaraatii namoota baafataa ijoollee dubartii dhiira walitti qabaa akkasitti ijoollee tana umrii isaaniitiif namoonni haganaa qosi argamuu danda'e. Lafa amma isin agartan kagamaa kanarratti wal dhabne warra bulchiinsa magaalaatiin illee irratti wal lolle lafa kana qabsiifnee irra ijaaruu dhoogginee mallaqa waan ittiin kaasaa kafalaa jedhanii seera bulchiinsa magaalaatiin kaasaa kafalama kaasaa ittiin kafalamnu jedhanii dadhabne kaasaa kafaluufu kaasaa kafallee lafa kana fudhachuu turatti manni kun nurratti jigaa jira. Nurratti jigaa jira. Maal nurratti jigu kana iddoo itti salaan hin qabnu. Iddoo guyyaa gaafa gabaa namni keessatti dhufee guyyaa gaafa dhummaa salaasfaa waan hin qabne kan ijaarachuu qabaanna jennee rakkoo san irraa ka'ee mallaqa baankiitti qabannee isitti agarsiisuu dandeenya. Buukii amma yeroo ammaa kana asitti gabaa biraatiin manni kun waggaa 30 olii asitti salaataa ture. Asis salaataa turre mana kana erga asis salaataa turre mana kana deebinee akkanumatti walitti guurree gargaarsi nu godhame kan ijaarame kuillee amma deebiin jala jige rabbi isin haa gargaaru maqaan diinii kennaa guddaa maqaan isin dhuftaniin guddaa hojiin nu hojjetamaa jiru guddaa wanni ammoo asgaamee kan argamu iddoo pheenxeef iddoo amantaan biraatti kan lalametti kililii daseetiisa keessatti argamneet daseetiisa keessa rakkanneet islaama qabna islaamni tuma namaa baya adda guyyaadhaa kan rabbi isin nu fidee tuma nu baata. Tuma kana no amma rakkoo keenya himannee hin dandeenyu alhamdulillah dhufuu keessatti rakkoo keenya tokko lama jennee himannee hin dandeenyu garuu rakkoo hunda isin dhufuu odoo hin taane
rakkoo qabdullee isinillee argaa jirtan ka masgidaallee homaa isinitti himnu ka madaa madrasaallee homaa isinitti himnu ka xiriillee kunu asin amma karaa asiidha jira warri bulchiinsi magaalaa dhufee kana kaasaa nu jira kana hunda dhaqqabnamu hunda isin rakkisuu hin dandeenye waan dandeenyu nullee itti deemna waan dandeettan waan rabbi isin gargaare nu gargaara rakkoo hammaataa keessa jirra cinqii gargaaraa keessa jirra namni kanarraa kee namni biyya kanaa oolomaan as keessa deeman manarra deemanii kadhatanii ijoollee kadhatanii nama kadhatanii kanaa deebi'an harkaa jissaa kanaa deebi'an nama biraan harkaa kafarsiisaa nama amantaan isaa ejjannoo gadi hin qabne nu harkaa rakkisaa akkanatti gurra keenya keessatti miidiyaan kaaniin waan dhageenye diiniin garaa nu yaatee akka taanu dhabne akkanatti tolfixaatiin jira rakkoo hammaataatti nutti jira waan rabbi isin gargaareen nu gargaaraa deeggarsa mallaqaanillee nu gargaaraa waa hundaanuu nu gargaara nu bira dhaabadhaa yoo rabbi isin dandeesseetiin jedhadha umbillee rabbi isin haa kennu rabbi fayyaallee isin haa kennu masgidallee yoo dandeettan nu gargaara madrasaallee yoo dandeettan nu gargaara kalafa ammoo duwwaa jiru kanaallee yoo dandeettan waan rabbi isin dandeessiseen nu caalaa ija qabdu nu caalaa waa beektu waa agartanii qaama biraa yoo ofiillee waan tokkollee nu ijaartan qaama biraa ammoo qaama waa argu ka biraa nu erguu dandeettanii yoo isin madrasaa nu ijaartan nama masgida nu ijaaru nu erguu dandeettanii yoo isin madrasaa nu ijaartan nama kaasaa lafaatti nu deeggaru ijaaruu qabaattanii obboleessi qabnu musliimni ammoo wal gargaara nu gargaara rabbi isin haa gargaaru nu gargaara nullee rabbiin isin kadhanna rabbi walii kadhanna nu gargaara rakkoo hammaataa qabna salaamu alaykum Waalaikum assalam. baay'ee gaariidha yaanni atiibsitee waan baay'ee garaa nama nyaatu waa'ee masjidaallee isu adeemama amma jalqabaan wanti waadaa seenameef waadaa isin seenullee yoo jiraate waa'ee madarasaati madarasaa akaadaamiif keessaa qabdu jecha akaadaamii kutaa tokko haga jaha madarasaan sana booda madarasaan tarii taa qarsaatun haga sadarkaa taa qarsaatitti geettanitti deemtanii akka ilmaan keessanitti barsiifattan isinii ta'a abshira rabbiin keessan rabbiin kenna nuuf gahaadha rabbiin kenna nuuf tumsaadha abshira inshaallah kana ammoo jamaan kenna jamaan muhaajiroo lansaaf waan amma isaan dubbatan kana argitanii dhageettanillee waan baay'ee garaa nama nyaatu kanaaf inshaallah wanti kun madaalli qabaata jedhee abdii rabbiitiin isinirra eegna wabillahi tawfiq jamaan kenna jamaan muhaajiraa fi ansaaraa nuti daandii hedduu laggeenii fi gaarreen qaxxaamurree godina Arsii Muuneessa qancarree jirra. Kanaaf kaayyoon nuti itti dhufneef duraa walii himnee jirra. Ammas ittumaan deebina ijaarsa madarasaati yoo rabbi nuu laaffise akka argitan gigissee sitti kalaqqisee way haamtuu qabaa haamee mana qabaa jetti jaan Oromoonni masjiidni illee kunoo kana fakkaata. Ammaan ammoo maanguddoon biyyaa warri rabbii ufiitiif dhaabatee diin kana tiisuuf as jiran isaan maqaa ufii isinitti himanii rakkoo jirtu asumaan isinii gabaasanii asfahaati jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Gammachuu qaabatuun jedhama jiraatama magaalaa Qancarree kanaati dhalatama asiitilleedha. Amma duraan dursinee rabbi asitti iddoo kanatti waan diinii kana marii kana waliin nu gahe alhamdulillahi rabbil alamin. Akkasumaanillee ammoo asumarraan aansee diiniin kun gaafa biyya tana keessatti gaafa awwaliyaan cufamee barsiisonni awwaliyaa hidhamanii biyyaa baqatanii manni sun cufamee jedhe lammata Itoophiyaa kana keessatti diin deebi'ee ijaarama jennee eegaan turre bo'aa turre. Diin akkuma awwaliyaan cufame kolleejjiin ummata musliimaa tokkochi Itoophiyaa keessa argamu cufamerraayi lammata ummanni musliimaa biyya tanatti jiraachuu dhiisaati deemsumaanuu miilumaanuu keessaa baajennee yaadaan turre rabbii ummata musliimaa san bakka itti kadu'e du'ee kaafe bakka itti hidhamee bakka itti dhoffamee bakka itti awwaalamerraa qocee walitti qabee ka biyya alaa jirullee ka biyya keessaallee sagalee isaa dhageessisee jiruu isaatitti dachaasee warra diinii ijaaruu isaan taasise ammallee shakkarraa alhamdulillah yaa rabbal alamin. Akkuma saniin ammoo warra amma tola ooltummaadhaa fi bakka adda ummanni musliimaa jiru soqaa rakkoo ummata musliimaa kana hiikuudhaaf rakkoo ummata musliimaa kana diinii ijaaruudhaaf bakka hunda socho'u kanallee
galati isaanii rabbi haa galchu warra ammoo sababa diinii kanaatiif amriin isaanii umrii ta'anii umrii isaanii dhumillee rabbi isaanii haa araaramu rabbi rahmata isaanii haa godhu amma karaa kana yoo as deebinu akkuma argitan kana ummanni musliimaa magaalaa kana keessatti gabaabaadha amma yoo hanqate amantaan biraa cheerchiin haga 20 magaalaa kana keessa hin jiru cheerchiin haga 20 hanqate magaalaa kana keessa jira jechuudha ummanni kun amma ummanni asii argitan kun ummata cirrisee amantaa kanatti jijjiiramaa jedhamanii kadhatamanii didanii duunullee amantaa keenya irratti duuna jedhee hagadhaa mormatee as jirutu as jira ka daa'imman kana qabatee as jira malee namni baay'een as keessa hin jiru kun keessaa deema kun ammoo hin jiru jechuudha maaliif amantaa biraatiin marfamee jira jechuudha kana haga danda'ameen ummanni kun tanaan dura gizee gabaabaa gizee dheeraa gara waggaa 30 achi duraati masgiida kana argitan kana gargaarsuma ummanni naannoo kanaa musliimni kadhate warra alal khayri jedhamurraa yoo san warra waasoo socho'urraa gargaarsi xiqqoon argamee fi ummanni illee ufuma waan qabu waliin baase masgiida kana ijaare jechaadha warri masgiida kana ijaare kuwwan umrii isaanii na baay'ee dhume na muraasaatu jira kuwwan warra gargaarsaati ammaan akkuma argitan kana jira jechuudha haa ta'u malee ummanni haga jiru jireenyi isaa diinii wajjin waan ta'eef akkuma amma argitan kanatti haga ta'een wal naannessaatum ammallee jiruu masgiida kanaa hin jijjiirra jedhanii kaayyeeffatanii haga tokko socho'aa jiran bara rabbi dhaqqaba waggaa 5 10 illee ta'e hin jijjiirra jedhanii yaadamaa garuu humni nama as jiru baay'ee salpha kabira ammoo masgiidni amma asii argitan kun guyyaa gabaan gurgurtaan guyyaa biyya kanatti hojja dureedhaa fi jum'aa gabaa lamatu jira hojja duree gabaa hojja duree naggaadeen kun zuwaayii qarsaadhaa saguree asallaa bakka hunda asoolanii sa'aatii jum'aa odoo iddoo kana seentanii ardiin argitan kun masgiidaan qatee ummanni ardii kanas sagada gaafas namni karaa deema jechuudha gaafa jum'aallee akkasuma gaafa biraa ammoo namni asitti itileeffateetiin asitti tonnu jedhu waan akkuma argitan hanqinna jira kunniin kan beekamu amma nu rakkoon isin amma nurraa baasuuf deemtan kun rabbi rahmata isaanii haa godhu warra kana yaada illee warra kana geggeessellee warra ammoo warra kana wajjin biyya keenya kana dhufanii nu arganillee musliima nu arge aalimman nu arganillee rabbi rahmata isaanii haa godhu jazaa isaanii jayinataan rabbi haa deebi'u nu amma rakkoo keessa dhagawaan baanee jechuudha rakkoo quraanaa kun mana kana argitanii namni kun gammallee amma namni kana caalu amma namni gurguddaan kana mana kana baratu amma baay'eetu as jiran garuu manni kun argitan kana kanuma taraa dabaree walii kennaa itti baratan dabaree walii kennaa asuma baratan rakkinni waan jiruuf gargaarsi isin nu godhaartan kun gargaarsa guddaadha ammallee akkuma amma nutti dhiyaattanii nu argitan kanaan musliimni biyya kana jiraachoollee nu agartanii akka nu hordoftan nullee ammoo miidiyaa rabbi biyyaa godheen biyyaa tolcheen halkanii guyyaa isin cinaa dhaabanne du'aayi isinii goona bakka jirtanitti warri ala jirtanii warri biyya keessa jirtanillee rabbi ammallee umrii keessanis haa dheeressu waan isin ijaartan kanallee rabbi fiixa isinii haa baasu biyya Afrikaa muluun isin haa deeggartu rabbi rahmata isinii godhee biyya Afrikaa kana keessatti warra jazaa itti argatu rabbi isin haa taasisu jedha asuma irratti dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullahi tajaajila haga as turtamee haga turtanii kan jirtan darasaa kana ijaaruuf yaaliin godhamee jiru namni biroo wanti isin gargaaruuf socho'amee jiru namni nu gargaaru madarasaa ijaaruuf socho'amee jiru homaa hin jiru akkuma isiniin jedhan gara waggaa 30 akkaabiidha haga masgiidni kun asitti jalqabame ijaarame yoo san gargaarsa asumaa deemnee Dr. Jailaan Fabira dhannee waa kadhannee Alkeeri jedhamanii gargaarsoo qarshii maga 30 qarshii yoo sanii guddoo haguma 30 wayii nu gargaaran isima muka bitannee ufiillee waan qabnu walitti qonyee 200 yoo san birrii wudii waan ta'e walitti qonyee masgiida kanoo san ijaaranne jechuudha waan muraasatti achas ammoo waa'ee madarasaa yoo isaan waadaa nu galan masgiida kana isinii madarasaa illee isinii ijaarra Dr. Jailaa yoo san amma iddoo gadaanu hatirii argitan kana duuba lafti ilma kana keessa jira bulchiisa magaalaa wajjin dubbanne lafa bal'aadhaa masgiida rabbi jedhe itti gassiffanneet akkasi kaayyeeffannee taa'arra jechuudha isaan garuu nu ijaarre waas yoo san jedhan san masgiiduma kanaayyuu birri manu kennan malee dhufanii illee laalle isin maa hin qaabsisne kunoo isaan nama biyyattii keenyaaf Jailaan jechuun nama akka biyyattii kanaatitti biyyattii keenyaaf dhaabatu maa hin qaabsisne maa hin dubbisne sagantaa wayii gootanii maaliif inshallah isaani dhaloonnumtuu isaaniitu biyyan Dr. Jailaan dhaloonnummaa isaaniitu biyyana yoo itti deebinu gizeenu isaa hordofnu xiqqoo aangoo isaa irra turanirraa
aangoo isaanirraa yoo san xiqqoo dhiibbaa irra godhamee gadi buusan naaf fakkaata akka hosa ibsanitti namoota baalee wayittuu bakka bu'anii namoonni sun na jalaayyuu dhaga'uu hin dandeenye. Deemaa turre hin teenne hima dhadhaa carraa garuma biraa dabarsan. Kanumatu dhiibbaa nurra godhe malee nu gisee teenne illee hin qabnu. جزاكم الله خيرا ربي سن الراحة جالته ربي سن إجاره إن شاء الله ربي كنا بكان جودا إن شاء الله آمين آمين هيه obboleessi keenya Sheek Muhammad Hussein miseensa jamaa Muhaajir wal Ansaar Foundation inni jennu Sheek Muhammad Hussein inni jennu kunoo isa kana magaalaa Qancarree isaan jechuudha miseensa jamaa keenyaati salaama isinitti qaraanii kaanii waan ufiif dubbadhuuf ta'u hunda isaanitti dabarsee jedhanii haa ta'u ammoo salaama isinitti haa qaraan. Isaan du'aayiidhaan illee nu bira dhaabbataa turan yeroo hundaa biyya tana keessatti haalli waa jechuun toora intarneetaa banatuudha kun. Toora intarneetaa banuudhaaf mallaqa guddaa barbaada. Obsanii sabbaranii bifa saniin mallaqa ufii san kafalaa toorri intarneetaa namarraa nyaatti. Teeleen biyya teennaa namarraa murtii akkasumatti sabbaranii du'aayi nu godhaa jamaa keenya waliin ka turan akkasuma waa'ee madarasaa tanaatiif masjida kanaa ganamaa fi galgalatti kayyaatiin jiran salaama isinitti qaraanii kaanii dubbii isaaniif dabarsu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة والأنصار والمهاجرين إن شاء الله أكون ما بقاك يا أبو ياسين من التاني لشيء محمد حسين جامع أكون نبيتا جتشو إن شاء الله تعالى أما مقالا كنجري كانت دوات كوكي سجيرا مسجد نكوني ولما قالت أغرتي دي بإتني لمو جنن في الدوس يتسو كسناته قابيني أغرتي دي بإتني لمو أدان إسنتي كنمي مركيس ور أغرتي غري كان كيس جر ور أغرتي ديني إجارة جر ور علماء بلاد أبتا جرو ور مسجد بلاد أبتا جرو أغرتي ربين كنا أتلي برول اسم بلا هاد أبتو جاء هذا كان يودو بدأجر ثاني إن شاء الله علي اللي وكي جنا اتدي بيع أما في مو أغرتي دي بكسومان جوارجي أمانين بلا جيراني بكاكيا كان بؤني هابوبتني أدمو كسوما بدبر سين جدا إن شاء الله تعالى مسجد كنا اللي كله أكجرو أغرتني أكو مسام مدرسة اللي أغرتني هولانا ما كلامولو نما بابا جدا من أرومو جنا توكون هيك أبين كنت سنتي هاكن نمو وامراوان هتيني كنا كيس جرو لا تنيني أغرتي رب سنتي أغر سيسو كنا من كنت أداني جنا مت سنتي هاكن نمو سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتني يومات تغيره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام رسول ربي خير فقنا ربي وما خنان وفدي بيا خنات بيوكان دكانا بيا نمي نما ارغني خنات ربي اما اللي جولك ان بيا سنه توكنا ودي اسن ارغي سفارو ربي قلفنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كاسما ملي وان سلا هيوني من كل الراولتي مو اسونتاني نمنو غمسن وانتسا ركوسه توكو وانجرو جما أنا الرجود داون ناس كيسة أنا مو مالي جنان جمرتشو كيسة نتو الرؤوف الرابير ومن نكوني والله والرؤوف الرابان مال الرؤوف الرابان إنهم بيجانا كيسة الإسلام إنه أرجع ين الرؤوف الرابان يجري أما مو يسنا كنا علماء ندفه أكاس ما ملة جمالة أشيلين أستنى كانوا لا تنكر كيسة جمرتشو كنا تنتم إنه أرجمه إيجار ويوم تي أكوانا إيجار ميت أفلالي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وانتو كو سني تبادو برباده نوتي أما هو رزقو كنين يو أكنا لا تمرت ثاني وربر إنجدا وقعت أنا كيسة هيدامه هيدا كيسة كماني دشاني رمي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أكسما اتهافاني أما كونو يرو أما كنا كيسة تي أما اللي أسيتنتين يو رب نجرا أجهز جرون تين أما اللي أفهم جراني يعني وقعت أنا كيسة اللي أكسر توراني أما اللي يعني كونو أما وجي خنا رجران والناس رانو سني سومالي جنان أكا مسجد خنا إلى جزء أكا مدرسة خنا إلى جزء نوتي masoo qabni masoo nuti qabnu akka isin amma himankan keessa gaanii humnan qabanii naman qabanii humnan qabanii dunyaan qabanii nuun jedhanii manguddoon nama isin argitan kunnii fi horroon asirran kun maasaa ofii hektaara ofii irraa baanii akkasuma ammallee qarshii ofii irraa baanii baankii keessaa baasanii maatii ofii qooqa bulchanii masgiida kana baranii ijaarayanii irra jirra gaafsan du'aayii kadhan maal jennee kana yennaan nu ammoo namni naganaa kun namni isin argitan kun namni naganaa kun dandeennee hin ijaarannu sila مالتا ينان هاي كإيجار ربي تبيك خم ربي إيجار سنو في داين ربي نفيد ما جنري الحمد لله خنا إن شاء الله يجولين كنا كبي على جراتني أكنا نويادتني أكاسم بيالا اللي كيس جراتني مسجدوتي يدول اللي عادتني جراتني عمري كيسني اللي الدنيا كيسني اللي فردوس ربي سني عادين أكاسم ما ملونا نزيني هو مال ينان نوتي سلا
isin sodaanne malee humna keessan illee hin beellu yaada keessan illee hin beellu isin sodaanne malee waan hawaasni jiru kulli isaa barana masgiida kaafna jenee kaan isin dura bu'uura kana bu'uurfannee masgiida kana kaafna jennee itti karoorfanne masgiidni kun gaafa roobaa keessa alayyaa uftaana maaliif nu jiga jennee masgiidni kan ijaarameen ammoo muka akkasuma dhoqqee walitti malee bulokkeetti waan adda addaa of keessaa qaba. Ururee jalli isaa nyaatee mitiintana wanta adda addaa nyaatee yeroo roobaa keessa sodaatamaa kun akkuma isin argitan kana eenyu isaa irra ijjitee garaa keessatti akkanuma jira jechuudha. Kanaaf yoo rabbi isin laaffisee madrasa kanarra luftanii jettan qalbii keessatti akkas nu yaadattanii inshaallah irra abdii qabna warra akkas nu yaadatu rabbi isin haa taa'e. Bifa biraatiin ammoo wanni lamaan jajjabaan nutti dhagame maal jenna masgiidni haga nama ijaaramee imaanni keenya jiraatee namni imaanaan jiraate as keessatti illee salaannee ibaadaa rabbi namarraa fuudhuun jiru ima nurraa fuudha jechuudha. Akkasuma ammallee madrasaa kanallee akkuma tana illee taane asuma keessatti illee qaraasifannee yookaan ala kanatti illee qaraasifannee nagaa yoo arganne homaa rakkoo hin qabnu jechuudha. Wanni guddaan rakkoo nuun jiru humni keenya dadhabe kun amma lafa amma isinii mul'isan kan lafa kana amma humnaan dadhabne waa humnaan dadhabne uf jibbaannee egaa jenna ammoo tama dandeenyu hojjetanna jennee ta masgida deebine isin illee akka itti nu yaaddan asumaa isinidha. Isa biraatiin ammoo magaalaan kun akka musliimaatitti awwaalan qaban. Awwaalli isaanii bakka kana keessa hin jiru. Lafa awwaala hin qaban bakkee itti awwaalaman hin qaban. Akkaataan isaa itti jiraatan ammoo akka rakkooti jechuudha. Namni isaanii awwaalaaf ka'e akkaataa itti awwaaluun rakkoo bakkeen isaan fudhatan kun asii gaara isin argitan kana duuba fageessanii lafa gilisabii biraatitti dhaqanii kadhaan akkasuma kadhatanii nu hadhatana nu laala jedhanii bifa akkasiitiin nama irraa muratanii akkasitti awwaalataa turan muslima ofii jechuudha. Kanaaf kan akkana nu laaltan. Inni gama biraatiin ammoo amantaa akkuma amma isin asii namni isa manguddoon kun isin kaase wanni amma hudhaanutti ka ijoollee keenyatti illee hudhaate amma osoo xiqqoo jettanii yookaan guyyaa gabaa as keessa namoonni as jirtan kun as deemtanii wanni as keessa jiru maal jennaan mucaa ofii qabanii mucattuu ofii qabanii eenyu masaafetti kennanii amanii akkana as deebi jedhanii rakkoo guddaa kanaan keessa jira. Kanaaf olumaan as keessa jiran nama hedduun isaanii akka isaanii fa'aa akkasuma ammallee akka isaanii namoonni as keessa hedduu isaanii kun akka baabee kanneen keessatti quraana barsiisaa jiran. Quraana kanallee akka rabbiin bakkee nu geessu akkasuma ammallee yaada keenya kanallee akka bakkee rabbi nu geessu yaada keessan kanallee akka rabbi bakkee isin geessu rabbi keenya isin kadhanna warra bakkee ga'u rabbi isin haa taa'e imaana rabbi isin haa kennu hojii isin hojjetan tan hojii keenya rabbi haa taa'e manguddoota ulamaa keenyaan kan dhufan kan akkasuma isaannen dhufan kanallee warra keenya galu rabbi isaan haa taa'e bakkee isaan dhufan kun biyya godina Arsii irra ka'anii godina Arsii lixaa irra ka'anii biyya kana keessa gaara kana keessa dhoqqee kana keessa bu'anii bakka namni nama argine asiin gaara argaa jirtanii bakkeen tun bakkee namni itti nama argine haga ammaa tana keessatti bakkeen nu jirru sirnya durii san keessa jira sirni durii keessa amma otoo sagalee ol bee akka feenee da'awaa goonu taate akka fedhan ka da'awaan godhamu taate hin hidhamna amma sa'aatii kana keessatti gizee biraa dhiisaati amma otoo da'awaan akka fee garagaramee akka feetiin oofanna ka jennu taateeti eenyu dubbatee bakkatti hidhaa seenaa dhuma tanaa jechuudha hagana humnaa gana hidhaa keessa jirra kanaaf akka rabbi as keessaa nu baasee diinaa kennee rabboon nu baasee madrasaa kanallee bakkeen nu goo amaanaa isin amanna billahi tawfiq maqaan kiyya Jawhar Haji Hussein jedhama akka baafne kana akka madrasa quraanaati. Jazakumullahu khairan baay'ee gaariidha yaanni isin kennitaniif biyya keessanii kennitan namni ofiif jiraatu osoo hin taane ofiif jiraatan turre bareeda baay'ee gaariidha yaanni kan gaariidha. Waan tokkoon ammoo inshaallah kan yaada walii kenninu ta'a. Bulchiinsi magaalaa irra jiru amantaa kamiifuu iddoo qabrii kennuun dirqama bulchiinsa magaalaati. Gama saniin sana akkasitti ilaaltanii isin ammoo gama rabbi isin laaffiseen iddoo kana bal'ifatuudhaaf yaalii godhuu qabdanii. Nuti amma dalagaatu harkaanu qaba. Godina Baalee aanaa Sinaanaa irratti masjida guddatu ijaaramaa jira. Inni sun gara xumuraatti jira. Gara xumuraatti illee jiraatu dalagaan ijaarsaatuun gara xumuraa irratti xiqqoo mallaqa nama harkaa nyaatti waan ta'e gara xumuraa irra geennee jira. Sababa saniif waan biraa waa'ee masjidaa kana wanti kaasuu qabaatu hin jirru xiqqoo wanti wannaa jedhaatu hin jirru. Gaafuma duraa Sheekh Muhammad Huseeniin waa'ee madarasaa san irratti waan xiyyeeffanneef waan rabbiin kenna qabaataadha arjummaan isa harka jirti rabbuma gaafannaa hundaafuu jabaadhaa isiniin jenna jabaadhaa isin ammoo rabbii keessan gaafachuu irraa duubatti hin deebina. Maaliif jennaan kawaa kennu arjummaan qabeenyi beekumsi dandeettiin wanti hundi isa harka jirti waan ta'eef. Kanaaf akkasii bifa saniin mee isin maal jettan? Yaada isaanii kan irratti wanti dabaluun barbaadu wanni tokko yoo tokko jedhamee wanni wayii jalqabee wanni biraa ofiin nama jalaatee amma isin waa hedduu isin jala dhaabatee sirriidha. Tokko ammoo gariin laafina keessanillee ta'a. Waa'ee amma qabrii magaalaa keessa ofii jiru keessa bakka itti awwaalamu dhabne jechuun sun laafina keessan akkasii fudhaa irra jabaadha hojjedha mataa keessanii wama isin furmaatti kennuu dandeettan
kan biroo ammoo ka jiru waan sadii ulfaataa keessatti tokko masjiidni kun dhiphinni isaa guyyaa gabaa ta'u gaafa guyyaa jumaa namni yoo dhufu guyyaa roobaa jumaa salaata dhaba jecha sababa masjiidni dhabuuti kun waan ulfaata waan guddaadha guyyaan gabaa guyyaa jumaa ta'e ummanni ammoo jumaa salaatu waa lama abba ummanni musliimaa salaatu jumaatiif illee ba gabaallee gabaatu dhabba gabaatu rooba eegee gabaata gaafa roobni caame akka roobaa jiru sani jumaa dhaba jechaadha sababa masjiidni dhabamuuti kun waan ulfaata waan ittillee yaadamu jecha wanni masjiidni waan jabaatu kan biroo ammoo waa lafaati wanni waa hunda dursu dhimma lafaati dhimmichi lafaa namni masjiidni kan ijaaramu waan lafti dura argame amma silee kun qofti ga'a miti lafa ummanni musliimaa waa waajjira barbaada rakkifachuu isaa dirqama wanni irra caalaa hundaa nama yaachisu ila kun amma waan lafti kun jiru madrasa ammallee maanguddoon keenya kun waan nun jedhan qabanii boleewwan teenna isaan irraa gabaabsanii waan silaa yaada qaban aga murtii umrii isaaniitii wajjiniin waan tokko nun jedhan. أما الحمد لله رب العالمين ربي نجا وفي جنك رفقات علمها كانت فكات ربي كانت شكرا الحمد لله رب العالمين لما فات مو لفكرنا كان بي كان لما كان في أنا أعرف إن الله لنجنة بيجي كذا كوبا يكابا أقول من كان لفكرنا تو كذا لقى فتوري رب هو قاس الديتام ممكن أما كان نوتي قال لي وسنا نام كريستيان إسلام نوالي نجدام تمكان كيسا ساحة جانوت بلي ساجي سمان na isaaf oduu jibban gitti maafuune kiristaana bootaadhaan maa kennan biiku namaan hin qabu kanattu ijaartan ka jedha laasoo iraan isa gandaatiin dandeenye kanattu ijaarti biyyi haraa jeetii biyya kaafiraatti ka jedhan kanumatti nuuf dhaaban iddosanii murufannotanii makadhaan tokkoffaa kakaan mana citaachis salaan asi gaafisa kaane manatti laaftoo madarasaa kanas salaan sadeeffaa immoo asitti birrii kuneen digdama baawulii fuudhanii mana kana dhaabne umrii isaa qabu mana kana maaliif inni amma daaqeera manni kun moofeera gaafa san sarraatanyaa biyya keessaa hojjenne jilima san ibsanii garaagarsa kan seeraa ijaaramu bisaniinu amma gubbeen daddaadhii ka jiddu odoo ka yaada kennaa isan nu ijaaramu alhamdulillah amma kun nu ijaaramu dheengadda maal jenne wanni gaariin tokko as keessatti yoo dhaabate naannoon keenya madrasa kanoo argee manni kunii fi nusi kenne dheengadda afaan kennan kaafne dhiirsatii ibnitiin garaa keessa darbiti kanaaf amma du'aa illee rakkoo kajiru lafaalee sitti hin baay'innu sa'aatii isin irraa toli jira amma du'aa himaaf malee umurii kan du'aa isin godhuuf malee kanaaf fiixaa keessan diinni haa dhaabu karaa isinatti karaa nagaa haa ta'u bakka nagaa isin haa dhaabu mootummaa zabana durii asii baadanii dhimma baratte obboleeyyanti ajisuma na jedhamu guljootan beektan badanii biyya kana keessatti dhisa islaama itti qabu amma ayo bakun masjidni baname manni baname bakkan barata kun jiru dura mali amara da jamare ga dawud awwala amre fi jabanani amma rabbi janu banaki sai mana kenati masjid alhamdulillah rabbil alamin lulli ambre abanna bekum sakena humna kenna isi rabb rahmata sini hayatu ana nullalle gudin nullalle biya kana kuttani ay dufun kessa soda rabbiti bid rabbiti jannat rabbi kajil rahmat rabbi kajil kuftani rabbi rahmata sini hayatu rabbi jannat ajha wagama kisu yawma gamanne irra akka waan diini adda qancarre dhaabate jechuun saafan maal jechuuteen masjiidin fakkan dhaabate adda qancarre biyya kaafira biyya akkanaati rufe alimni akkanaa sil dhaabate yan diini adda dhaabate kitaabni adda diini adda dhaabate biiku islaama adhate jechuu hin dandeenna amra umrii keessan haa dheessu umrii keessan haa dheessu rabbi jannat isin haa gammachi rabbi jannat isin haa galu karaa isin deemtan nagaa haa ta'u biyya nagaa rabbi isin haa galu karaa isin haa yoos reedaa keessillee hukkodiin nagaa isin haa galu ammallee rabbi hojii isin abdannaa isin eeggannaa nu hordofaa mucaan badaani jaarsoliitu bokkuu kun asii ijaaree mana kana yoo nu ijaaru yoo asii ijaarraa inni jaaratu gataa jennaan jarane nummaa kee jaartii wayii dhibamtii bira ciifti wonno namicha bidaatu dhibukaa dhiiteeti bidaa wonno itti faca'e ibiddi kun booddoota itti faca'e jarane te jaartiin ciifte bee amma akka lafa dhiittan kun na kafana jettee ibidda kana ifatti ila na kafana ibiddi lafa dhiitte kana jettee mammaa kee tufaa boonsu ani beekaa kunni inni maal jechuun mani si asii azaalta kun mana kiyyaa jechuu isaati ilamaa si ijaa mani uga isaati mammaa kee inni garuu asin jiru manni rabbi dhalleessuu jira ammallee manni rabbi hindi qabe ijaaraa malee ammallee si rabbiitiin ijaara ammallee si rabbiitiin ijaara ammallee si rabbiitiin amma rabbi isin offochee nagaan karaa nagaa isin naagachuu salaamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar bismillah alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمان كنا جمان مهاجرة في أنصارا نتي حرة akkuma beekamutti godina Arsii Lixaa irraa baanee bu'aa fi ce'ii hedduu gaaraa fi laggeen qaxxaamurree har'a madarasaa Muhaajir wal Ansaar Foundation jedhamtu godina Arsii aanaa Muuressaa magaalaa Qancarree irratti kunoo dhakaa bu'uuraa kaayuu irratti jirra. Asumaan ulamaan keenya ay jiranii asumaan الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقالة مدينة بها أنا قصة مرسى مقالة كنتر مدرسة مسلمة من بروسة مسلمة تبرتو إجارة موراف مكا فاندوشيني حاجر والأنصاري دقا بورا كان مكا كيسانيا تقولو كيدي جرجة جانا ما شاء الله ورب سنها قرقارو رب رب سنها تنسو مكا كيساني كامل جرا من مدرسة مكا حاجر والأنصاري إجارة جانا دقا بورا حتى ما شاء الله تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر شوفدو تلاتي قدو شيطانا تشتي لبو لقي فدو مقرا إنساني قلبي ودي فدو يا ور خطابا حق جبي فدو ربي سر زكا تنا يقي فدو نقولي يا ربي جيدا غوغوغا جيدا الحمد لله رب العالمين. كنو جلي جماعة مهاجر والأنصار علماني جلي علماء جماعة مهاجر والأنصار شاشمان الرا دفيت إنجري كنو أما جرا قالين ساتف كنو بهي كراجرا مقالي أما كيسا دايني كيسا ولي دفنيت الجنة يسيتانا جيشودا كنو مقالا يشيمو لاتوتانا أما قودة قباباني الحمد لله كنو مغاري سبيتنا أكيتي بريد لالا كان فكات الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلوانتنا مهاجر والأنصار فاونديشن أمان مقالة كانشرة جنة بكا جراجتشا كلو مدرسة تندي سودا في بياسي تاريتين دفنة أسجنة جرا أمان أستاذ نكينا شيوسين بريسو وان سنين جدًا قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة ربي كنا ربي أمة مسلمة نولي بكبراتي في دي سن الله أسوالي النقاهم الحمد لله رب العالمين. أكسم عمال نعمة ربي نوتاي كيسا نعمة نولانا الإسلام ما ربي نوكن نورا إسلام ما ربي نوكن نوكل أبوليان نسائسي نوراسيك وفامتي أمة عالم الدنيا الرجل كل نما إسلام كل رب أبوليان تاسسي ربي إسلام ما نما كل أبوليان قوتوكن ربي نعمة إسلام ما نوكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. har'a guyyaa har'aan kana magaalaa gudditti godina Arsii Lixaa Shaashamanni irraa kaaneet as magaalaa Qancarree aanaa Muunessaa jalatti argamtu isii keessa jirra jechaadha. Sunis illee gartanii hundeeffama mana barnootaa yookiin madarasaa Islaamaa as keessatti hundeessuu fi uummanni kun barbaadu isii kana gartanii laalleeti nullee gartanii bu'uurri akka jalqabamu godhuudhaaf asitti argamne. Kanaafi rabbii gartanii fuudhee achii fidee asitti waliin nu gahe kaayyoo bareedaa kaayyoo gartanii diinii kaayyoo barnootaa irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma kana diiniin islaamaa wanni inni gadhaabatuun jamaan beekumsaan gadhaabata. Ijaarsa hunda caalu beekumsaan ijaaruudha. Ijaarsi gartanii diiniidha waa hunda caalu beekumsaan ijaaruudha barsiisuun ijaaruudha. Wanni gartanii beekumsaa fi barnootaan ijaarame tokko hin diigamu hin buqqa'u jechaadha. Isa kanaafuu جماعة مهاجر والأنصار كايون إساء قدان تكفى ملتك أبا لما فاك هايوك أبا صدفى إرقامك أبا ملن نساء أمة مسلمة بيكين كيس جر
ijoolleen keenya biyya kana keessa dhiibbaa duraanii dhiibbaa garaagaraa irra gaheen baqatanii biyya ambaa keessa faca'anii jiraatan kanaa teekinooloojii kanaan walitti qabamuudhaan lammiin keenya lammii ka biyya ambaa keessaa buqqa'ee gargaaruudhaan warra masgida ijaaratu dadhabee bakka garaagaraatiin miidhamee nama muraasa ta'anii bakka garaagaraatiin rakkoon garaagaraa isaan irra gahe masgida ijaaranii ibaadaa rabbii akka keessatti dalagaan godhuudhaan madrasaa ijaaranii mana barnoota diinii islaamaa kana diinii islaamaa akka uummanni barsiifatu godhuudhaan waan ofii biyya ambaa baqatanii seenanii taa'anii achi dalagan san irraa muruudhaan waan san irraa muruudhaan uf miidhanii akka gartanii uummanni muslimaa gargaaramu ka godhaa ture jechaadha. Isa kanaafuu mul'anni isaanii uummata muslimaa kan eegasanii diin ufiitiin jabaatee uf danda'ee beekumsa horatee bakka ibaadaa itti dalagatu argatee jiraatu isa arguudha mul'anni isaanii. Kaayyoon isaanii guddaan ammoo diin kun bal'atee akka gartanii bakka mara wal gahee uummanni keenya diin irraa hubannaa guddaa argatu godhuudha. Akkasuma gartanii ergamni isaaniillee diiniin islaamaa ergaan diinii islaamaa kun nama hunda gahee namni marti diin kana qabatee akka jiraatu godhuudha. Isa kanaafuu ummata gartanii magaalaa kana keessatti argamu ummata gartanii barsiifatu dheebuu qaban barnoota barbaadan mana barnoota quraanaa madrasaadhaa barbaadan ummata kana gartanii dhufnee wal geenne yoo argineetiin jennu bakka argine kanatti wanni nutti maallee dhufanii namoota karaa irratti nu eegan irraa waan odeeffannaa dhufnan jira. Magaalaa kana keessa hedduu namni musliimaa baay'een hin jiran jedhanii isa kanaafuu hadha waan akkas jiran sannitti qabataman argaa jirra. Masjidni kunu haramuu barbaadutu haga ammaatti gartanii akkana jira jechaadha. Isa kanaafuu lafti kun qabamee lafa kana yookiin umma naannoo kana masjida kana qabee haga hadhaatitti madrasaan hin jiru manni madrasaadhaa hin jiru. Masjida kana bira kunu mana akkana fakkaatu jira. Ijoollee kunoo kanneen asii yaasanii barsiifataa jiru jechaadha. Walumaa galatti ummanni kun gargaarsa cimaa isinirraa fedha. Gargaarsa cimaa isinirraa barbaada. Akka cinaa dhaabattan akkuma naannoo hedduutti bakkuma hedduutti masjida ijaaraa waa hedduun gartanii uummata musliimaa gadhaabaa jirtan gareen kun akka gartanii gannuu dhaabdan uummata kanallee madrasaa mana barumsaa akka gannuu dhaabdan maqaa rabbiitiin ulfinnaan isin gaafanna. Uummanni kunniin ammoo uummata diin kanaan nu cinaa dhaabatanii nu gargaaruuf yaada waliin wal jijjiirra waliin mari'anna jedhanii yaa'aniitiin akkana nu eegaa turanii jazaa isaanii rabbi jannataan haa deebi'u. Ammallee akkasuma obsaan taa'aniit masjida kana argamsiisanii dachii kana argamsiisanii bakka kana keessatti bakka mukuun jirutti bakka nama hedduu waan birootiin amantii birootiin marfaman kana keessatti jabaatanii diin ofii cineennatanii qabanii ijoollee ofii akkanatti gartanii barnoota gabbaasaniitiin barsiisaa jiranii uummata kanaallee rabbi jazaa jannataan isaanii haa deebi'u. Warra waan hadha dalagee akhiraa milkaa'u rabbi isin haa taasisu. Isaaniifillee akka du'aayi nu gootan isin gaafanna warra garee muhaajiruun ansaari. Akkasuma warroonni ammoo guruppii muhaajiruun ansaari akkuma duraan isin ibsanitti ummata biyya keessa haala garaagaraatiin bahe bakka jiran sanitti diin ijaaran jechaadha. Nam tokko beeka bakka tokko gaafa duraa miidhamee bahuun sun bakkuma dhaqe sanitti bu'aa buusa. Hadda gartanii iddoma jirutti ilmi namaa haga lafa kana irra jiru rabbi qaraa nama wanni uumee lafa kana irratti maali? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kanaaf rabbi kaayyommaa namni dhalatee lafa kana irra argamee eenyutu waan gaarii lafa kana irratti hojjeta waan jedhuuf rabbi uume ilma namaa kana. Eenyutu waan gaarii lafa kana irratti hojjeta. Beka beekumsa qabu beekumsa ofiitii eenyutu waan gaarii hojjeta. Ka qabeenya qabu qabeenya isaatii eenyutu waan gaarii hojjeta. Kan humna qabu humna inni rabbitti kenna san eenyutu waan gaarii hojjeta. Jedhee qofa adda baasee ilaaluudhaaf rabbi wanni hadafni kaayyoon rabbi lafa kana irra ilma namaa uumeef jechaadha. Isa kanaafuu wanni namni uumameef kana waan ta'eef hadafni kaayyoon kana waan ta'eef garee muhaajiruun ansaar bakka jiranii walitti qabamaniiti hanga jirru nuti gartanii diin cinaa dhaabannaa diin kana ijaarraa diin kana gargaarra jechuudha. Murannoo akkasiitiin socho'aa jiran jechaadha. Warroonni biyya garaagaraa irratti as keessatti gartanii walitti qabame khayrii guddaa dalagaa jirtanii rabbi isin irraa haa jaalatu rabbi isin haa milkeessu. Dalagaan namaa dalagamee rabbi nama irraa jaalannaa wamaa ilmi namaa milkaa'ee waan isin daladan kulli rabbi isin irraa haa jaalatu. Ummanni kunillee du'aa isinii godha. Ummata kana cinaa akka dhaabattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Amma ummanni waan nu simannaaf dhaabatee jiruuf an hagana caala haasaan dheeressu obboleessi kenna Sheekh Bilaal alimni waan waliin jiraniif kanaaf isaanillee afaan lama asii waa jedhanii bakka dhaabanne kana haaraa haasaa dheeressuun hin taane jechaadha. Isa kanaafuu asuma isin irraa dhaaba. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi tawfiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajazakumullahu khairan. Ustaaza keenya rabbi isin irraa haa jaalatu dhaamsa hedduu nu dabarsitanii isaan Haji Hussein Haji Bariisooti warra teessoon isaanii maakalaawii turte har'a ammoo ijaarsa khayriitiif karaa bahanii jiru. Muhaajir Walansaar Foundation jabaadhaa dhaamsi kun isiniifi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kanaaf amma wanni sadiin ulfaatu madrasaan ijaaramu bu'uura waan barbaadamu barnootaan waan ijoollee keessan qaramaa deemtu waan barbaachisu. Manni masgiidni bal'atuun nama mara walqixa salaachisuu danda'a yookaan gaafa rooba namni kubuu waan dhabuuf innillee dhimma nama yaachisu. Wanni lafaa hunda caalaa waan nama yaachisu. Maaliif waan lafti jiraatu wanni hedduudha ijaarama. Amma wanni kun hunduu wanni isin gargaaru maali? Projektiin madrasaa ijaaramuu gaafa jalqabe ummanni keessan kan isin jalaa laafe projektii asii ijaaramu kana ilaalee humni isaa jabaataa deema. Tokko bulchiinsi as keessa jiru illee xiyyeeffannaa kenna. Projektiin ijaaramaa jiru projektiin mana barumsaatiin madrasaati gaafa jedhame projektiin mana barumsaatiin madrasaa kun uummata qofaa miti mootummaallee gargaara. Mootummaan ijoollee baratu jechuun barsiisuun waa barsiisuun gara biraatti mootummaallee gargaara jecha. Isa kanaafuu gara kanaafillee xiyyeeffannaa dhufu. Isin hamileen projektiin as keessa jalqabu hamileen keessan ol qaba. Yoo barbaachisaa ta'e isin yaadee waan kana dhimma keessa galcha taanaan lafa jiru isinillee kennuu danda'a mootummaan. Yoo hin dadhabamallee taate humni keessanii sababa projektii as keessa jalqabame humni keessa ol ka'a. Hin jabaata. Kabiroollee argamuu danda'a. Namni nama gargaara. Wanni tokko maali? Wanni nurraa eegamu nuti murannee waa karoorsuu qofaa ka galmaan ga'u een. Rabbitu galmaan qa'a. Waan ammoo karoorsinu tokko dhiphisuu hin qabu. Guddaallee waan rabbii kana muraatuu qabna malee itti yaaddaa hin qabnu. Abbichi isa waan ta'eef waan abbichi guddaan oofatu saniif nuti wanni guddaan nu cinqu hin jiru. Garuu karoorsuun itti yaaduun nurraa eegama jecha. Isin madrasaatu quftii argamte taanaan madrasaan argamtee ijaarsa masgiidaatii illee hamilee taate. Ummannummaan biraa ka gaafa gabaa dhufee ilaalee ijaarama kan argu barbe masgiida ijaaruuf nama kaka'u jira. Ummatummaa kan qotee bulan keessa. Hamilee as keessa waa ijaaramu arginaan hamilee horataa deema. Namni alaabaasee waa argee as keessa ijaaru kun illee rabbii irra waa argatuuf miti. Anillee waan qabu rabbiin irra waa argadha jedhee kaka'umsa dur qabu caalaa waa kenna isin. Walumaa galatti wanni ijaaramu tokko hamilee. Fakkeenya magaalaa Shaashamannee nu keessa jiru keessatti masjiida hedduu amma masjiida 60tu jira magaalaa Shaashamannee keessa. Waggaa 10 dhaatiin dura masjiida 10tu jira. Waggaa 10 dura masjiida 10tu jira magaalaa Shaashamannee keessa. Waggaa 10 asitti masjiida 60 jira magaalaa Shaashamannee keessa. Akkamiin adeema? Yeroo ijaarsi tokko jalqabu hamilee ijaarsa saniin argataniin gariin isaa ittuma miidhamaa lafa ittiin bal'ifataat waan kana eegisanii bakka ijoolletti waa beekaa isin hadha namoonni dhuunfaa as marsee jiru keessan kan dhuunfaa as keessa qabdan wamaa waan guddaa miti akka iddoo kanatti ilaalamuu qabu. Iddoo kana yookiin yoo jiraatte keessa jiraattaa yoo rakkatti gurgurattee yoo badda. Yookiin jaa ilmaan dhiiftee bitaa ilmaan tanteela gurgurattee wanni haga guyyaan qiyaamaa dhaabattuun gurguramne dachiisan. Atillee dadhabdee littu kan itti dhufu masgiiduma itti ijaara. Madrasama itti ijaara. Bakki kun bakka addaa ta'uu laala haga gaafa guyyaa qiyaamaa diigamudha. Kanaafuu iddoo bakka masgiidaatti xiyyeeffannaa addaa kennuu qabna, ilaalcha addaa kennuu qabna, jabeessuu qabna, nuti karoora keenya cimsuu qabna. Amma wanni amma yaadame kun argamee as keessa jalqabame taanaan wanni marti ufumaan karaa isinii qaba. Ufumaan hamileen keessan jabaate. Isiniin karaa biraa yaaddanii bakka biraatti yaatanu ufumaa keessanii yoo hamilee guddaa argattanii waan kana dalaguu waan isinillee waan isinirraa eegamu dalaguudhaan kan karaa caalaa cimtan jechaadha. Kana rabbi galmaan nu haa ga'u, hajatti rabbi nu haa ga'u. Uummanni kun saraanillee na fakkaataa akkanumatti illee dhaabataa jirtanii dhaabicharallee isin olchine. Ustaazni amma wanti isinirraa hubatuu qabdanii isaan wanti kana dubbataniif bara 1997 illee hidhaa turan isaan jechuudha. Bara habaashni dhuftellee hidhaa turan. Bara amma yeroo darbe warra zamana command postii nurratti labsanillee hidhaa turan. Achi as dhufee ammoo masjida tokkotu jira amma isaan imaama masjida sanaati. Yeroo sanitti masjida san ijaaruudhaaf wayita ta'an lafti lafa magaalaati mootummaan wannaa jedhanii qabanii hidhan. Haa ta'u ammoo rabbi irraa aansee iddoo masjidaa san hidhaa ofii san keessa ta'anii bakka hidhaa san keessa iyyata. Masjida Umar al-Faaruq jedhamu masjida guddaa masjida amma waytii ammaa kana 25 ijaaramaatiin jiru. Itti kutatanii du'aachitti du'aa jedhanii kutatanii waan bahaniif kanaaf isin onnachiisaatiin jiran jechuudha. Dachii kaaree meetira 2,000 barbaanne 1,000 argan. Akkas inshallah obboleewwan teennaa jabaadhaa yaada maraa kennaa jirra jabaadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal muhajir wal ansar, today already we are stay here in Kanchare. Ustaz Bilal once in Arabic here.
أستاذ فليتفضل بسم مشكورا. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لجماعة المهاجرين والأنصار نحن جئنا من غرب عرسي من مدينة الشاشمانة وعبرنا المدن والطرقات والوديان ووصلنا إلى مديرية عرسي مديرية مونسة ووصلنا قرية كنشر. الآن وصلنا ورأينا الجماعات من النسوة والرجال وحضرنا هنا وهم والله كما رأيناهم هؤلاء الجماعة يدرسون في هذه البيت الخرب، يعني بيت الخرب الذي يعني طال مكثها من زمان. وهذا المسجد كمان قرب إلى الانهدام، يعني هو على الانهدام، ما في أحد يعينهم على البناء. فلذا أقول لجماعة المهاجرين والأنصار الطريق الذي أنتم أخذتموها طريق ممتاز جيد ما شاء الله، الله يبارك فيكم. جدوا واجتهدوا، نحن ندعو الله لكم سبحانه وتعالى. أيوة، نحن ندعو الله لكم سبحانه وتعالى الصحة والعافية، وأن يرزق الله سبحانه وتعالى من بركاته السماوات والأرض، وأن يطول الله عمركم سبحانه وتعالى. وكذلك في مجموعتكم فيه من البنات الذين يؤيدون هذا الدين ويؤسسون المدارس والمشروعات الخيرية في كل المناطق الأوروبية. وهكذا إن شاء الله نحن معكم دائما بالدعاء وبإعانتكم على الدين، ونحن معكم إن شاء الله من حيث أرسلتمونا. نحن نذهب إلى كل الأمكنة، وإن شاء الله ندعو الله لكم. جدوا واجتهدوا وابنوا هذه المدارس وأسسوا في هنا كما أنتم يعني اجتهدتم وانعقدتم على بناء المدرسة في هذه القرية البعيدة النائية التي لا يعرفها أحد. وهذه الأرض هي أرض لها سهول، يعني لا يعرفها أحد. والآن كمان فيه المسيحيون موجودون في هنا، في بنوا الكنائس. قالوا في هذه المدينة الصغيرة، بنوا في هذه المدينة الصغيرة حوالي 10 كنائس. وأما المسجد في هنا أنا ما رأيت إلا هذا المسجد، ولكن فيه يعني الحلقات القرآنية المخفية في هذه المدن. فلذا جدوا واجتهدوا، أنتم يسر الله لكم هذه العمل، وأنتم إذا عملتم هذه في هنا المدرسة، وأبناء المسلمين يدرسون في هنا، وعملكم تجري لكم إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصدقة الجارية، الناس إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هنا بناء المدارس والمساجد وحفر الآبار وتأسيس المؤسسات الخيرية، وهذه من صدقات جارية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأمرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا عمل ممتاز جيد، اجتهدوا فاعملوا به، الله يجازيكم جزاء الحسن. ونحن ندعو الله لكم سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ونفرح بكم في كل الأوقات، ونذكر لكم نذكر أسماءكم، أسماء المهاجرين والأنصار. اسمكم اسم الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين بهذه الاسم، والأنصار الذين أيدوا المهاجرين في المدينة. وأنتم أيدوا هذا الدين. الدين يؤيد ببناء المساجد وإعانة المدرسين وتأييد أبناء المسلمين، وكذلك بناء المساجد، وهكذا يؤيد الدين. الله يؤيدكم، الله ينصركم ويرفع درجتكم في الدنيا والآخرة. وها أنا إن شاء الله لا ننساكم بالدعاء في كل الأوقات، وندعو الله لكم سبحانه وتعالى رجالا ونساء الذين أسستم هذه الجمعيات الخيرية. الله يؤسسكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليوانتينا كنو أكا أرجتان براتوتاني أرجتاني إسانا مو برسيسا براتوتا كناتي يجودا أستاذة جماعة كناتي كناف إسان مي جماعة كنا كنان جماعة كنا أستاذ مكاكي إساني اللي يمتاني
jamaan kenna jamaa muhaajir wal ansaar foundation jedhama. Kanaaf isaaniif du'aa nu gootanii rakkoo barumsaallee nama na ta'e jedhi jennaan situ gara gurraa aanaa jedheen. Kana waan ta'eef mee achumaan yaada jiru wanta tokko naa jedhamu. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلقب مكان كيا حسين شيخ إبراهيم حاجب بناتي أنا انقدر مساساتي قدنا أرسيلتا قند قونو سبوركي توتي التون التلالات. أما وقا كان يرو كان مركز زيد بن ثابت جرا مقالا قري مركز زيد بن ثابت أجرا هنغاس دوفيتي غرا شهري أفوريتي تيما جرا arga dhufe hanga dhufe kana keessatti ijoolleen as keessa baratan gara nama 100 wayii jala dhufanii warri kakutaa kudhanillee ni jiranii deebi'aatii ka ammoo barumsa kaawwan keessaallee hedduu sanii faraqaa sanillee ka baratanillee hin jiranii kuwwan ammoo warri na bira oolan gara nama 100 hin gahanii kana keessatti yeroo barumsaa kana iddoon teessumaallee mijatuu dhabuudhaan faraqaadhaan iddoo garagaraatitti barsi yeroo garagaraa godhee fi akkasii barataa jiranii rakkoo asirraa ka'e irraa kaje deebi'aati yeroo barumsaa kana keessatti ijoolleen kun sammuun isaanii dandeettiin isaanii haalli mijatuu fi dhabeeti malee sammuun isaanii waan tokko waan itti kennan maraa waraabuudha koppii godhuudha cinqaa biraa hin qabanii cinqaa gargaarsaa cinqaa iddoo itti baratan dhabuutiin ummanni hawaasni as keessa ammoo dandeettii isaanii haalli nama baay'inni isaanii hin xiqqaataa duraadha ammoo ummata kana ka bira dhaabataa ture akka seenaa dhagayetti illee haga dhufeetti illee haga arge keessatti ummata baadiyyaa irraattu bira dhaabataanii ture humni isaanii as keessaa hanqoo waan ta'eef ummanni baadiyyaa irraa masjiida ijaaratee irraa babbahee jennaan masjiidni kun akka argitan kanatti illee hafeera masjiidni kun illee rakkoo guddaa hin jira madarasaan kun illee kun yeroo jalqaba masjiida ture masjiida irraa madarasaa kanatti eeffatanii isa fayyadamaa turanii isa san keessatti illee haala kanatti ijoolleen kun barataa jiranii kitaabilee irra baratanillee baay'ee rakkoo guddaa waan qabuuf wanta akka hin jiru kitaabilee irra baratan akka dandeettii kennaatiin waan silaa rabbi rahmatan irraa barsiisaara malee kama rabbiin sammuu kiyyatti naaqite irraa barsiisaara malee kitaabni tokko hin argamuu hin dandeenye hin jiru wanni irraa baratan kanaa waliin ijoolleen hanga kana ka argitan kana ka hafellee warri abboota as keessa jiran kana gargaaruudhaafi bakka san yeroon asmaraa waan ta'eef kun horii bira dhiifatee kun waan adda addaa bira dhiifatanii waan akkasiitiin hanqatan malee ijoolleen kun kanaa olii kana lama deebi'anii hanqinni ijoollee waan jiru waan haala baruu fi barsiisuu kana keessatti hir'innatu jira waan silaa nama guutame meeshaan ittiin ijoolleen kun baratan guutamiinsa hin qabu isin jam'aan muhaajir wal ansaar rabbi barakaa isinii haa godhu isinillee warra as keessatti isaan jalatti gurmooftanii deemtanii iddoo kana as geettanii asittuu isin arguun kun waan hamilee gudda qooda gudda waa kabiraa dhiisa ijaaramuu isaa dhiisa asuma keessa wannummaan haganagaa'uu kun faantummaan teessantunu as keessa dhaabatuun an akka qalbii kiyyaatitti wallahi baay'isee na gammachiise rabbiin addunyaa akhiratti waan isin gammachiisa kana caalaa isin gammachiisa jiruun keessan gammachuu malee wayita asirraa deemtanii fi asirratti illee gammachuu malee rabbiin waan silaa rifaatu waan naasuu rabbi isin argisiisini akkuma kana akkuma isin diin ijaartanii akkuma isin masjiida laaltaniitti akkuma isin mana rabbii ijaartanii akkuma madarasaa ijaartaniin akkuma rakkoo muslimaa isin laaltaniitti rakkoo keessan maraa rabbi isin haa laalu cinqaa mara jalaa rabbi isin haa baasu isin warra as keessa jirtanii as keessa deemtanii akkana laaltanii fi warra achi teettanii akkasitti jamaa rakkoo ummata muslimaa kana laaltanillee rabbi waan balaa isinitti haa waan dhiibbaa isinitti haa waan cinqaa isinitti haa rabbi isin jalaa haa kaasu rabbiin bakka guddaan isin haa ga'u jabaadhaatii nu bira dhaabadhaa osoo iddoo kanatti rabbi rahmata isinii godhee waan kana masjiida kanallee dandeettanii madarasa kanallee sirri dandeettanii deemtanii iddoo irra caalaatti isin khayrii irraa argattan jedhee qalbii kiyya keessatti hasabu qalbii kiyya keessatti yaadu iddoo kana maaliif an takka bulee ijji lama na bulte jedhani uummanni Oromoo yoo dubbatan hayyoonni Oromoo akkuma san an takka bulee ijji lama na bulte waa hedduu haga tokko baheellee as keessa ka deemullee taate
والله موسيقى أمان أسكيسات لقيتن حتى كأوقات كرمين كربمتتون sin isu ya harake mafan isi sirisa diga ko gannake jedani de so biloki kana kollo baatan taate biloki kana ralle rabbi tu rahmata godet fude asisimpide kan hatta sagalen man kun salata irratti yoroma salata irratti sagalen man kunu yu dikko isin woman dhageessisu asuma keessattuu yoo waan tokko dabarsuu hin danda'u digibbii kana keessaa bahuu hin danda'u kabiraatu ila muuziqaa gara biraatu akkana jedhu kanatu kan irra gallabeetiin kan irra sagaleen kun muluun waan silaa laakkaanii fixanii miti akka rakkootitti rakkoon baay'atee fi homaa falli guddaan jiru waan ta'eef taan falli guddaan rabbi bira eeggannaa taan sababa ammoo isin bira eeggannaa rabbiin rahmata isinii haa godhu rabbi barakaa isinii haa godhu addunyaa akhiratti rabbi isin bira haa dhaabatu jabaadhaa wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleewwan keenya ammaan adeemsa dhufnee fi ulamaanii Shaashmannee irraa gara magaalaa guddannee jenne gara magaalaa guddanneetti malee yaada isaa walitti qabatuu fi ammaan kunoo inshaallah dhaqaan turaa kennas taa'ee jira jechuudha. Iddoon madarasaadhaa fi taatu inshaallah iddoo madarasaadhaa fi gara itti yaadanii jirtan gama irratti karaan guddaan gara kunis kunillee karaa madarasaan akkana haa ta'u. madarasaan amma kallattii irra ta'a inshaallah bakka caaf kanarra ijaarama jechuudha. Obboleewwan keenya kunoo akka dhufnee deemsa keenya yoo rabbiin khayrii keessatti nu kaa'eetiin jedhe yoo deemsa keenya kana keessatti rabbiin barakaa nu yaadeetiin jedhe inshaallah iddoon madarasaan ijaaramu kallattii kanarra jechuudha. Kana inshaallah egeree masjiidni kun ammoo gidduu kana ni ka'a jechuudha. Yoo rabbiin laaffisee uummanni kun kaloo kanaan duuba irratti lafti kan mootummaattu jira jedhama. Isa san danda'anii yoo kaa'afamifatan taate masjiidni ammoo gara fuuldura saniitti siqee duuba irratti illeen dhiidhaafillee akka ta'utti hafee bifa saniin akka yaadamutti ta'ama. Inshaallah ammaan akkana beekaa ولما صو لتشي كاري akkas jechuudha. Kaaree 2000 wayi jechuudha lafa kun namni isaan qaban inshaallah كما لما بدي بشني akkas gidduu san dhufaa. Kanaaf obboleewwan xiyyaa kanarratti inshaallah yoo rabbiin kennaa tola nutti ooleetiin jedhee qooda akka fudhatu namni kamiinuu. Obboleewwan teenya ijoolleen Awustiraaliyaa asumaan isinitti dhaamanna. Ijoolleen Awustiraaliyaa please waan kana jalqabbiin akka teessan taatu abdiin qaba rabbirraa. Ijoolleen Minisoota, ijoolleen Koloraadoo fi akkasuma kutaaleen Ameerikaa keessa jirtan hundi keessaniyyuu akkasuma ijoolleen naannawa Arabaa irraa biyyoota Arabaa keessa jirtan warri miseensi jamaa Muhaajir Ansaar Foundation taatan hundi keessaniyyuu iddoo kanarratti akka hirmaattan abdii qabaa. Iddoo bal'oo qaban akka huccuuccaa qabaniif akka huccuuccaan irra jirtuuf uummata kana iddoo bal'aa qabanii ni gaha. Kanumatu egeree ammoo rabbiin kenna bal'isuuf mala ardiin ta'isaati, dandeettiilleen ta'isaati, kennaan ka'isaati, rahmanni ka'isaati. Kanaaf ka kana fakkaatu wajjinuu rabbiin kenna inshaallah bal'isuu danda'a. Itti jabaatanii waan kanatti akka itti yaaddan isiniin jedha. Nu jajjabaadhaa. Kunoo dhakaan suuraa maqaa keessanii gaayamee jira. Kana waan haasoynu booddee waliin haasofna jechuudha. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله أمس كيسن وأنا سكرور فتن
خيري بكهت الدلقات وفتني حتى ست اليوم متى كانت نادى بتني مدارس مهاجر والأنصار ست أبني ومن قرتني أسكيستا إذا من إنسانية كست برسيفة تنقل رافي وان كان مرنو اسمه دفتني في أست يد دقام بورا كهمجرا وان تقول أنصارا وندي ومتاني اللي يقسني وان كان رت من باقي جمدني قدسني جمدني حتى كغرتني حملين كي نمرتي اسم دفتني وان كان دقام بورا نخام حملين كي نقول كي يعني قدسني باقي جمدني رنجت شارع ربي جنة نسين هاجم مجلسو فردوس ربي سين هاجم مجلسو وان أما يقسني يادني دقام بورا كهمكانا أبتمان وجينان يرو جبابا كيستي نو أرجم سيفتن جني أبدي سن الرقمنا نولي كنا جمّتشورا يرو جبابا كيسا سنينا ومن كل اللي يرو جبابا كيسا جمّتشورا لسنيجا وان جل قبي لسا حتى رفمي ومن جمّد إجازة سال أرجع جمّد وبربادا واللي هو نمو إجازة سال جل قبي فميلي باقي والكاسا من كل مسجد كل سكة جارة مورا نفس اللي بقى بدنا أرجع تنقرا واحد خيري بل حد بنجت جارا إذا كان عفو وان جام بورا حتى كلامه كان مدرسة وحاجر والأنصار يرو جبابا كيستي أكا قرتني قال منو جو فكني جل قبل منو جو تنجني أبتي سنين رقمنا ربي هذا سنين هاجو فتونا كيس ربي سنين هاجوتو أمري جبار سنين ربي سنين هالافسو رزقي خراء سنين ربي سنين تهابنو مرة كيس نددان دريس مليون بليون رمضاتين مسجد كوكوبات تجار ربي سنين هتاسسو درما أكسي ربي سنين هاكنو ربي سنين هرابو ورا كنا اللي أمو ورا دشي خنا كابي من ربي كنا صلاة عبادة برسيزو إجار وكل إنجيل أجزان رزقي ساني ربي هاجر أجزو يا ساني ربي هاجو أكما مقرتني شيخ بلال أسيجر أنيتي نولي وان دندنون أهري أتشيروفني وني كيسن أمانان كيسن قال مجهو إسا دلقمو إسانينا نوفنا ميلا الله أكد دلقمو اللي نقونا أمتا كان اللي ججبسو إننا نوفنا رفنيتي إسا كان عفو أكتشنا دابتني وان كان يرو قبابا كيستي بفقاباتو قبتما وان أم أرقمي كان أكل فقاباتو كانوا غوتان أبدي سليم راقمنا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أن إنجينير ياسين حسن dura beetanii isaan illee dura beetanii yeroo hedduu daawaa garaagaraa irratti isinii hirmaataa turan dura beetanii isaan illee haaraya miseensa jamaa muhaajir walansaarii akkasuma akkasii alhamdulillah rabbil alamin alima magaalaa shaashmannee keessaa qabnu jechuudha. Imaamallee barsiisaa madrasaati. Akkasuma ogeessi kaameeraa Hussein Aliyyi wajjin ollee ammaan gara shaashmanneetti imaluu fi rabbis waliin haa jiraatu isiniin jenna. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqaba wama kulli dhanna macina dhaabatu danda'a. Rabbi nama arginaan kadhaa teessan arginaan wama kulli rabbi isinii awwaachis wama maratu isinii ta'a ammallee rabbi isinii haa awwaachis yaada keessan rabbi isinii haa ga'u abboo gaachanni keessan olaa ka'u. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنا جمان كنا مهاجر والأنصار كنوا أمني حاوفاتني ربي جزاء ساني أديبو أكتنو كيسومي سني كنوا نياتا حالة غاريدا نياتا جرا أكسمني ساني كنا دعائي تكرر مسامي بوكوتنا على شاتما أجمعنا دعائي بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنوا مني مقالة كان جرّي كنوا كانت لي كان جرّي تنجيرا مي كان جرّي تنجيرا جمّني جاني ميري جنّي تراني في يوم في واي الاتباس كرو أما مقاطعته أكاسي جمّني مجنّان أما اتجمّني جرّا كان جرّي تنجيرا كرو أكباني تنجنّي نمو كدور نكان جرسان زمان من اللي كرّا كاني وسوكان جرّو كان رامبان أما مو كان جرّي بيجي وهم كان جرّي كان كيسا فكاني جرّيو أما كدنّي لا كان جرّي سليرا كدنّي سنوسوتاتي كدنّي تعال جتّا كس الحمد لله من كنا كانت نسمتني إيراد برتين تكا بدان نسمتني وان النيان نقولت نياتا بدا تعالى نياتا نياتا سني كناف تعالى ربي وان في جالة ربي ساني هاكنو متى كان ربي سان هاقم مجيسو بسن الله جمعان كن نسوابا كسنين أصلحنا أمتك إن أمت إسلامنا نو كنا أرجينه اتقامنا جرا
أكنوا اتجمّن كان اللي سنمو كان سالا اتجمّن أكجمّن والله أبدي قد يسن الراكب لجنجالا رب سنها جمّن جيسو أسباب خيري تاتني لففقوا فوتاني أسلوفني سواك إنن أسلوف الدنجالا إسلام واللغة سيفتاني ربي خيري دنيا تفاخرة رب سنها جمّن جيسو رب سنها ملكيسو درادو بكيس رب هاتونشو على منا رب سنها إجارو دين بدينك دين اللي رب سنها إجارو عمري كيس ربي هاديرس واني سندلقت هند كيس ربي بركاها كايو واني سنفو دابت مرا ربي نسنجلاها كاسو ومن كن والله سنت جمداني جران إسني متنو من أسلوفنا كان نت جمداني جران جمدشو دان قبل جتشان يو من كن وانت كرور فمكن إجار سكن بور كن بكجاي والله دنيا في آخرة ربنا كسنت إسن جمدشيسو ورب الكعبة ربي كعبة تككده ربي نسنجم مجلسا نل دعائي سنهدجنو تربوماتي ربي في سنجالني ربي في نجالتني أك ربي نسنجم مجلس أبديك أبنا الدنيا في آخرتي اتجابات أقولهم من كانت نول إنجيل نجات هنوغاتي نسنجم مجلس نسنجم مجلسني جزاكم الله خيرا حياكم الله حياة طيبة طول الله عمركم أقول أيضا أتعبكم الله أنتم الذين تسببتم لنا بالأكل في أحب المسجد أحب المكان إلى الله سبحانه وتعالى في البقعة المباركة هي أحب المكان إلى الله سبحانه وتعالى التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المكان إلى الله مساجدها وأبغض إلى الله أسواقها لأن هذه البقعة بقعة مباركة هي التي خص الله سبحانه وتعالى لنفسه حيث قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لأننا جئنا هناك من مكان بعيد إلى هنا بسببكم الله سبحانه وتعالى تقبل الله عنكم صالح أعمالكم وجزاكم الله خير الجزاء وطول الله عمركم وحياكم الله حياة طيبة وأراحكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا من فتنة الدنيا ومن فتنة الآخرة وواساكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم في الآخرة وهكذا فرحنا فرحا شديدا وفرحنا بهؤلاء وفرحنا بكم الذين تسببتم لنا لحضورنا إلى هذه البقعة فرحنا بكم وهكذا نفرح دائما إذا رأينا بناء هذه المدرسة الإسلامية وتعلم فيه أبناء المسلمين إن شاء الله جدوا واجتهدوا ولا ترجعوا إلى الوراء وطول الله عمركم حياكم الله واصلوا هكذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله
المهاجرين والأنصار الآن وضع أساس البناء، وضع حجر الأساس، أساس للبناء المدرسة في أرسي مديرية مونسة قرية كنشري، والآن وضع حجر الأساس. أقول سيما لفضيلة جميلة، نحن الآن في قرية كنشري وضعنا حجر الأساس لبناء المدرسة في هنا من الصف الأولى إلى الصف السادس الابتدائية، إعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم بكم، ثم ثقة بكم بعد الله سبحانه وتعالى. وكما عملتم في مديرية بالي بناء المسجد، والآن كما رأيتم في التلفاز الآن هذا المسجد قد يعني صار انهدم، بعد جداره انهدم وسقفه انهدم، ولذا الآن إن شاء الله نحن نطلب منكم أن تؤيدوننا وأن تجتهدوا لبناء المدرسة في هذا القرية البعيدة النائية التي يعني صارت بعيدة عن المسلمين. المسلمون الذين يوجدون في هذه القرية هم قليلون، وأكثرهم المسيحيون والنصارى، وهنا الكنائس كثيرة وأما المسجد قليل. وكذلك جماعة المسلمين هم أقليون، وهم أشداء على الدين، رحماء بينهم. نحن كمن أقول لفضيلة جميلة جدي واجتهدي، نحن لا ننساك بالدعاء دائما. إن شاء الله ندعو الله لك، الله يبارك الله سبحانه وتعالى في عملك، في صدقتك، وندعو الله أن يكون عملك جارية لك في الدنيا والآخرة، ولمن تحبينه في الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا. ونحن نصور دائما إذا بدأ هذا العمل نصور لك، وكذلك ندعو الله لك سبحانه وتعالى، لا ننساك أبدا. جدي واجتهدي، الله يبارك فيك وطول الله عمرك وبارك الله سبحانه وتعالى في عملك، وحياك الله حياة طيبة، وتقبل الله صالح أعمالك. وإن كان أبويك موجودين الله يطول الله عمرهم، وإن كانوا ميتين الله يرحمهم ويدخلهم جنة الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.